Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni Oromoo ta'e tutorial. Alhamdulillah naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras nagahu. Daawwattoota kiyya imoon waan haaraa waan ajaa'ibaa waan bareedaa fidee jira. Waan haarawaa imoon fide san waliin ilaalla. Imoo adii osoo hin taane imoo beekatuun waan haarawaa kana fide waan gaariidha fide waan kana waliin ilaalla. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faaroo taatan baga nagaan nuuf ta'e chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanaadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha. Achi booda all ka jettoon rakkaa yaddaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaaffii isinitti ta'e komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayya daawwattootaan kiyyaa imoo isa kana imoo isa adii kana osoo hin taane imoo beetaadha kan waan haarawaa kana fide. Imoo beetaa warri hin qabne pilaastoorii keessaa kan daawloodii godhatanii warri qabdanillee ammoo dirqama waan haarawaa dhufe kana akka inni isinii fidu abdeet gochuu qabdan jechuudha isinii galee. Warri hin qabne immoo asumaan imoo kana daawloodii godhatanii waan haarawaa inni fide kanatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Warri amma dura qabdanis waan haarawaa inni fide kana akka inni isinii fidu abdeet gochuu isinirraa dirqama jechuudha isinii galee. Hayya daawwattootaan kiyyaa yeroo gabbuufattan yookiin yeroo abdeet godhatan jechuudha. Irra ni galtanii yeroo haala kanaan irra galtan jechuudha. Wanti haarawaan inni fide waan haarawaa inni fide sana argachuudhaaf as piroofaayilii keessatti kilikni gootu. Achi booda as jalatti iBook kan jedhu jira irratti kilikni gootu. Achi booda tani yoo ishis tuni ofirra jirti ooni gootan jechuudha sana. Haala kanaan enable gootu. Achi booda as keessatti eeyyama kan jechuudha imoo dhaaf jechuudha. As keessa imoo san barbaaddaniiti inoonni kana haala kanaan tana oonii gootan jechuudha raachii kanatti bantanii eeyyama kanataniifi. Achi booda haala kanaan onneen tunoo haala kanaan isiniif banamtii oonii isiniif taate jechuudha isinii galee. Egaa akkuma asirratti kan OBS godhaa jiru kana jechuudha. Booda yeroo namni barreeffama gargaraadhaa isiniif barreessu yookiin miseejii gargaraadhaa isiniif ergu jechuudha. Akkuma miseenjeraa sanitti jechuudha. Piroofaayiliin nama sanii waliin gubumatti isiniif baasa jechuudha isinii galee. Akkuma miseenjerri baasu jechuudha. Yeroo namni miseenjeraan miseejii gargaraadhaa isiniif ergu. Piroofaayiliin nama sanii qofti shaasharratti iskiriinarratti ol isiniif hin bahu. Haaluma saniin piroofaayiliin nama sanii ol isiniif baha jechuudha. Ifama ol isiniif baha jechuudha isinii galee. Isinitti agarsiisuti. Egaa daawwattootaan kiyyaa akkuma asirratti isinii jechuudha. Akkuma miseenjeraa san jechuudha. Yeroo namni waan garagaraa miseejii gargaraadhaa isiniif ergu jechuudha. Haaluma kanaan piroofaayiliin nama sanii shaasharratti isiniif baasa jechuudha. Akkuma isa miseenjeraa san jechuudha isinii galee. Haaluma asirratti markaartanii jechuudha isinii galee. Asumarraan yaani yeroo namni miseejii isiniif barreesse imoo keessa galtanii yookiin nama sana gartee barreessuuf osoo hin taane piroofaayilii masarratti tuttaniitu akkuma miseenjeraa san jechuudha. Karaa gabaabaa salphumatti irratti kilik gootanii waan namni isiniif erge san ilaaluus ni dandeessanii. Sagalees godhuuf ni dandeessanii gabaabatti bilbiluuf illee ni dandeessu jechuudha. Imoo keessa galuu minaamin isin hin barbaachisu jechuudha isinii galee. Salphumatti haala kanaan ilaaluu dandeessanii jechuudha. Akkuma isa miseenjeraa sanatti akka waan ajaa'ibaa jechuudha kan of fidee jira. Haala kanaan waan haarawaa imoo fide kanatti fayyadamaadha jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gara jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinaadha. Barumsa biroo isin akka walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.